History too. Yooyyaa hordoftoonni dareetu marti keessan akkam nagaa keessanii jirtu tole viidiyoon kanaan dura isinii gadhiise keessatti namoonni baay'een ilaaltaniitu laayikis koomentis barreessitaniitu thank you. So har'a immoo haadha manaa keessan ijoollee keessan tokko lama sadii afur amma barbaadan yoo ta'an iyyuu hagam akkamitti guutuu akka dandeessan tokko hanga dhumaatti foormisaa isinii kaa'eera walii wajjin kan nama tokko hin guunna waan ta'eef maatii isaa ijoollee isaa haadha manaa isaa hunda wal qabatee nan guuta isin immoo achirraa ilaaltanii kan maatii keessanii kan haadha manaa keessanii yoo barbaadan kan ijoollee keessan isin guutuu dandeessu jechaadha. Kun paaspoortii hin barbaadu, kun naashinaal aayidii hin barbaadu, kun omaayyuu omaan barbaadu jechaadha. Maqaa keessan maaliif lootoriidha waan ta'eef. Kanaafuu garuu seera isaa eegdanii seela footoo keessanii eegdanii guutuun gahee isinirra jiru jechaadha. Kanaafuu hagammaatti like, subscribe kan hin goone yoo jiraatan ta'e like, subscribe godha. Kanaafuu wanta gaaffii isinii ta'e hundayyuu yoo barbaadan telegiraamiin keenya inni ijoon yookiin ofishaaliin dareetu kuno isa kana duwwaadha isa gubbaa irratti argitan duwwaadha jechaadha. Kanaafuu achirratti follow gochuu dandeessu, achirratti waan barbaadde yaada keessan kennuu dandeessu. Amma kallattii dhumaanuu gara viidiyoo keenyaatti haa ceenu. Yeroo sana kuno kana nu fakkaata kuma Google jala kana dhufnee maal gochuu qabna DV program jettu sana guutuu qabna jechaadha. DV program ishee jettu erga guunnee ishee jalqaba irratti nu dhufetu seera qabeessa waan ta'eef electronic diversity visa program ishee jettu sana irratti click goona jechaadha cuqaafannaa. Xiqqoo obsine eeggannaa amma connection sun nu dhufutti akkas nuun jedhaa jechaadha. Wanta akkasii gaafa dhufe kan akka bira darbitanii begin entry ishee jettu sana argitanii ishee cuqaastu. Erga ishee cuqaastanii maal gootu odeeffannoo iddoo kana isinii dhufu argitanii odeeffannoo iddoo kana isinii dhufu hundasaa bakka duwwaa kana irratti guutuu jechaadha. Fakkeenyaaf wanti kun hin mul'atu yoo ta'e ishii kana sagalee isaa argitanii sagalee isaa kana xuxxanii sagaleedhaan dhaggeeffatanii yoo barbaadan yoo isinitti mul'atu yoo ta'e yommuu ciruma yoo sagalee isaas immoo dhageenyes immoo yoo taatan ishii kana xuxxanii kan biraa isinii fidaa jechaadha. Ammaaf ishee asirra jirtu S'dha lakkoofsa 8 N lakkoofsa 9 Ba Saafii Ta yaa kanaan sammiit gootu jechaadha. Yeroo sana maal isinii dhufaa gara gabatee kanaatti isinii dhufaa jechaadha. Egaa salphiseen maaliif viidiyoon kun akka hin dheeranneedhaa fi guuteen jira waan ta'eef isa kanarraa akkuma isa kanaatti guutuu yaa'u daddafeetanii ariifadhee isinitti himaa akka viidiyoon kun hin dheerannee fi odeeffannoo kun hundumaa immoo yoo barbaadan kan dhuunfaas akkamitti akka guutan jira waan ta'eef achirraa ilaaluu dandeessu baay'inaan. First name ishee jettu maqaa keessan jalqabaa fakkeenyaaf amma yaa'u jalqaba irratti guuteera waan ta'eef isarraa achirraa dhaaltanii baay'inaan hundachuu dandeessu. Kanaafuu kan namoota lamaan kan namoota dhuunfaa tokkoon isinitti agarsiisan jedheera. Mucaa lama qaba, haadha manaas tokko qaba. Kanaafuu isaaf guutuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf Tamasgeen kanaaf hin guunna. Maqaan isaa Tamasgeen jedhama. Abbaan isaa immoo Dabaree jedhama. Asitti maqaa keessan guutuu, asitti maqaa abbaa keessanii, asitti immoo kan haadha yookiin akkasuma immoo shamarra yoo taates yaa akkasumatti guutuu. Inni amma Tamasgeen kun obboleessi keenya kun dhiiradha waan ta'eef dhiiradhaaf meel jenneetu mool guunnaa fi inni kun immoo sadaffaa kun immoo barsdeedha yeroo inni itti dhalatedha. Kanaafuu kan ammoo isin maal gochuu qabdu kan Itoophiyaa gara Girigooriyaan kaalaandarii appilikeeshinii kanaan fayyadamtu jechaadha. Appilikeeshinii kana maal jedhaa iddoo kun websaayitii metaapps.com jette metaapps.com kan jedhu sarchi gootanii aappii kana isinii dhufaa. Yeroo sana isa maal goo Itoophiyaa irraa gara Girigooriyaan kaalaandariitti jijjiiratu akkaataa itti jijjiiran yaa viidiyoo kan dhuunfaa irratti jira DV akkamitti akka guutan kan jedhu ilaaluu dandeessu. Iddoon itti dhalate yaa Ijaajjiidha. Iddoo itti dhalate keessan guutuu iddoo kanatti yoo hin beektan ta'e immoo rakkoon qabu ishee kilii jettu hin beeku ishee jettu jechaadha. Inni shanaffaa country where you were born jedha. Eessatti akka dhalatte Itoophiyaatti iddoo itti dhalatte guutaa. Inni ja'affaa yaa yes jedhaati bira darbaa selective inni kun immoo countryidha jechaadha. Inni ja'affaa kan biraa waan qabu countryidha yes jettee tuma bira darbitaa. Inni torbaffaa immoo suura keessan yaa suura keessan iddoo kanatti maal gootu kana galcheera already uploaded jedha waan ta'eef waan hin galcheefidha jechaadha. Yaa viidiyoon akka hin dheeranneef gabaabsanii
Inni saddeetaffaa yeroo diivichi isinii ba'ee akkamitti isin argachuu danda'u, eessatti isin argachuu danda'u yookiin diiviin sun isaan isin faana akkamitti qunnamuu akka danda'an jecha inkeerish jettu bira darbitanii oopshinaaliidha. Oopshinaalii jechuun galchuus galchuu dhiisuu dandeessu jechaadha. Garuu inni kun oopshinaalii kan hin qabne immoo galcha. Amma yeroo inni jiraatu kun Horaayetuu jala jira gandisaa jechaadha. Amboodha waan ta'eef Amboo inni lama oopshinaaliin isaa siitiinsaa Amboodhuma. Distriktiinsaa immoo kanuma jechaadha. Kun Itoophiyaa Ambomaa jechaadha. Poostal koodii yeroodhaaf hin qabnu kaawuntirii keenya guunnaa Itoophiyaadha jechaadha. Inni saglaffaa immoo amma eessa jiraatadha? Itoophiyaadhuma keessa jiraata. Bilbilli isaa kanumadha. Kan biraa immoo imeeliin isaa kanadha. Imeelii keessan 11ffaa imeelii keessan isa sirrii maal gochuu qabdu? Guutuu qabdu jechaadha. Harri bal'oo kun immoo 14ffaa immoo haala barnoota keessanii kamidha? Yuunivarsiitii digiriidha moo digirii qabdu moo hin qabdanii? Kan akka Rift Valley barattu moo kolleejjii garaagaraa keessatti barachaa jirtu moo akkamidha? Some University course jechuun yuunivarsiitii warra barachaa jirtanidha moo koorsii yuunivarsiitii xiqqoo warra fudhattanidha moo kun immoo yuunivarsiitii seentanii digirii qabdu moo some graduate liver course kun immoo erga digirii fudhattanii maastarsiitti fufaa jirtaniituma maastarsiitti baratanii koorsii fudhachaa jirtanidha moo maastars digirii maastarsii warra qabdan immoo some doctorate level course maastarsii keessan erga fixxanii doctorateii ta'uudhaaf barachaa jirtu yookiin immoo koorsii waan ta'e wayii fudhattaniitu erga ta'e ishii kana guutuu doctorate sana harkatti galfattaniitu moo kan jedhu 12ffaa kanadha. Inni 13ffaa immoo unmarried egaa unmarried hin jedhamu sababni isaa maaliif beektu kan already fuudheera ijoollees qaba waan ta'eef kan hin guutaa jiru waan ta'eef kanaafuu tole kun kallattii dhumaanu kan married and suppose is not USA citizen bakka kun jechuun haadha manaa kee faana jirta yoo ta'edha bakka haadha manaa kee faana jirta haati manaan kee lammummaa yookiin isheen yookiin lammummaa biyya alaa hin qabu yookiin USA achii kan Ameerikaa iddoo jireenya hin qabu kun immoo hin qaba yoo ta'e namni tokko biyya alaa keessa bakka jireenya namni qaba yoo ta'e rakkoon qabu kana guuttaa. Ammaaf garuu kana guutta haati manaa keessi bira jirti ijoolleen keessi bira jirti yoo ta'e kanuma guuttee bira darbita. Divorce jechuun hiiktaniitu viidiyoo jechuun immoo yookiin abbaan ta'e du'eera jechaadha. Kanaafuu leegal separated jedhamu seera qabeessa wal hiiktaniitu yoo ta'e sana guuttaa. Kanaafuu 14ffaa irratti maal guuttaa? Ijoolleen kee 2 yookiin 3 4 yoo ta'an isuman ijoollee tokkoof guutu irra deebitee ijoollee 3ffaa keetiif ijoollee 4ffaa keetiif irra deddeebitee maal goota? Guuttaa jechaadha. Kanuma irra deddeebitee guutasii galee tokkoffaa irratti fakkeenyaaf caalaadhaaf yookiin caaltuudhaaf yoo guute isuma caaltuudhaaf guute atis irra deebitee caalchisaadha ebeluudhaaf maal goote irra deebitee guuttaa jechaadha. Kanaafuu kontiinuu jennaan. Kontiinuu erga jennee gara peejii biraatti nuu fidaa. Erga peejii biraatti nuu fide amma gaa kan haadha manaa keetii asitti guutta 13ffaa kan haadha manaa maqaa ishee asitti barreessita. Maqaa abbaa ishee asitti barreessita. Akaakayyuu ishee asitti barreessita. Erga barreessitee guyyaa isheen itti dhalatte Itoophiyaadha. Kuni garuu Girigooriyaan kaalandariidha. Inni asirra jiru badha. Inni asirra jiru maalidha? Girigooriyaan kaalandariidha. Isas dhaxxanii maal meettaappisiisan dura isinitti mirra gara Girigooriyaan kaalandariitti guutuu jechaadha. Kanaaf fiimeel jettu filattu eessatti dhalatte jaajjirumatti akka dhalatte inni kun immoo 13ffaan immoo eessadha? Itoophiyaadhumatti dhalatte asitti immoo suura ishee kan ishee guutuu jechaadha. Kan suura eenyu guunna? Kan suura haadha manaa keetii guuttaa jechaadha yookiin immoo ishee guutaa yoo ta'e kan abbaa manaa keetii waan akkasii jechaadha. Guunneerraa inni kun immoo kan mucaa keetii isa jalqabaa guutta jechaadha. Yoo si danda'ame kan hangafaa guutta. Boontuudha. Boontuu jedhamti maqaan abbaa Tamasgeenidha. Akaakayyuu asitti guuttaa. Umurii ishee guutta jechaadha argite. Umurii ishee 14ffaa kanarratti umurii ishee guyyaa meeqatti dhalatte kunis akka maalitti Girigooriyaan kaalandarii ta'uu qaba jechaadha. Irra deddeebi'aadha wanti nama ulfaatu hin jiru. Akkuma sanaa irra deddeebitee guuttaa jaajjitti dhalatte kana akkasumatti biraan darbaa maal goota suura galchitaa jechaadha inni ijoon. Suura galchinee jechaadha. Inni lammaffaa akkasuma kan mucaa guuttaa akkasuma irra deddeebitee kunis wanta si rakkisu hin jiru. Suma gubbaarratti ani gabaabsuudhaan barbaade kanas suura galchinaa jechaadha. Kontiiniyuu gootaa jechaadha. Argite?
kontiinuu gootaa ilaalta, irra deebitee ilaalta. Wantoota maal fa'iitii kan hin dogoggoree maqaan sirriidha kun hundumti isaa sirra jira jechaadha. Irra deebitee ilaaltee footoon kee fudhatameera, risiivdi ta'eera, kan isa jalqabaate jechaadha. Hundumtuu fudhatameera, kunis fudhatameera, bilbillees, imeeliin kees hundumtuu jechaadha. Kun immoo kutaa lammaffaadha. Kan ishees, kan isaas, kan ijoollee hundumtuu footoon ishee sirriidha, footoon isaa sirriidha. Hundi isaa jechaadha kun argitanii baay'ee kan namatti tolu jechaadha. Baay'ee namatti tola waan ta'eef hundumtuu milkoofne irraa. Kanaaf inni dhuma maal gochuu qabdu? Submit jettu irratti maal gochuu qabdu? Click gochuu qabdu jechaadha. Iddoo hunda isaa irra deddeebitanii check gootanii jechaadha. Submit goonee ilaalla. Submit goonee maal ta'eera jechaadha. Ilaalle success jedhee argitanii success jedhee milkoofne jechaadha. Kanaafuu confirmation numberii keessan kun ishii kana argitanii confirmation numberii ishii kana akka hin daganne jechaadha. Confirmation numberii keessan ishii kana qabattanii gaafa deebiin dhufuu ilaallattu jechaadha. Kanaafuu warri printerii qabdan ishii kana kilik gootanii barbaadan koppii isaa baafachuu dandeessu. Ishii kana save ishii jettu baafachuu dandeessu. Wanta gaaffii isin ta'e komentii jalatti naa barreessaa. Subscribe like gochuu akka hin daganne yoo isin tole please subscribe like godhaa. Nagaan oolaa. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.